emergency location service waan banatteef jecha chaanaalota kee yookiin YouTube kee yookiin akkasumatti akkaawuntiiwwan kee dhabuu dandeessa. Kanaaf hakaroonni wantoota adda addaa fayyadamuudhaan si jalaa haak godhuu danda'an jechuun bakka ati jirtu sarchii godhanii akkuma asirratti agartu kana location ati irra jirtu kana haakii godhuu danda'an. Kanaaf furmaanni maali? Location emergency location service keessa bilbila moobaayilii keetirra seenuudhaan garaa keessa seetingii keessa seentee bakka san sirreeffachuu ni dandeessa. Namni kamiyyuu na hordofuu dandeessa. Hordofuudhaan keessa seentanii sirreeffachuu ni dandeessan. Kabajamtoota jaalatamtoota chaanaalii keenyaa hundi keessanuu chaanaalii kanaaf yoo haarii taateen subscribe godhuudhaan maamila keenya taasisan jenna. Playlistii keessaa barnoota adda addaa akkuma duraan argattan barnoota keenya akka argattan abdii guddaa qabna isiniin jenna. Amma gama barnoota keenyaa kallattiidhaan dabarraa jechuudha. Akkamitti location keenya seetingii keessa seennee cufirraa cufuu dandeenya? Location jechuun kan gubbaarraa kana qofa osoo hin taane kan garaa keessaa jechuudha. Kana bifa salphaatiin akkamitti akka firaa cuftuu sitti agarsiisaa jechuudha. Jalqaba bilbila keetirraa seetingii bilbila keetirra jirtu jechuudha. Seetingii qafoodha. Isii kana bichaa bantaa jechuudha. Isii kana yeroo bantu eegispoota deebitee maal akka gootu kallattiidhaan tartiibaan laaltaa. Chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin irraanfatin, akkasumas like godhi share godhuu hin irraanfatin isin jaa. Ol deemtee gaafa ol hirkistu bilbilli kee Samsung akkaawuntii qabaachuu qaba jechuudha. Akkuma asirratti garuu biyya kun amma Samsung akkaawuntii ni qaba. Akkasuma keessa gad deemtee bilbila keetirraa location kayyoo ilaaltaa jechuudha. Locationii gaafa barbaaddu location yeroo barbaaddu sirriitti seetingii keessa bilbila kamiyyuutu ni qabaachuu. Samsung isaa ta'uu kan barbaade haa ta'u jechuun ni qaba. Locationii yeroo takka cukaastee banta yeroo tara takka locationii tuutee bantu akkanatti sii fida jechuudha. Yeroo kanatti si baasu location kee off kan ture on gootaa jechuudha. Kun location gubbaarraati jechuudha. Kana miti amma kana agartuu qabdu. Dirqama maal godhuu qabda? Mallattoo lamaa jira. Kan gubbaarraa kana yeroo gabbantu kun banaadha jechuudha. Kana miti kan murteessu amma. Kan bilbila kee bakka inni jiru baasu akkasumatti namni akkamitti akka si hordofaa jiru kan beekuu ni dandeessuun isa kana miti jechuudha. Kana osoo hin taane dirqama bilbila keetirraa seetingii kana keessa bakka location service jedhu kanaa fi app promotion permission gajuu jira jechuudha. Ati location service kajoo kan tuutte bakka tana banuu qabda jechuudha. Bakka location service jiru gaafa bantu akka nama mallattoolee shanan takka asii dhufa jechuudha. Kan tokkoffaarra jiru earthquake making kajoo jechuudha. Earthquake kana maali? Gaafa ati locationaan si argamu iddoo ati jirtu kanatti yooni sosochii lafaa jiraate location irra si argamaa jechuudha. Manni kee akka bakka ati jirtutti si jalaan miidhamneef jechuudha jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti akka si jalaan miidhamneef location siif arganii jechuudha. Warri location lammaffaa jiru emergency location service dha jechuudha. Amma kanaaluu qabdu emergency location service akkasumatti Google location history kajoo jira. Google location sharing kajoo jira jechuudha. Kuni bilbila keetirratti gizee hotspotii wantu gizee extenderii waan namaa dabarsitu kan banamudha jechuudha. Kun kan gubbaarraa sanii jechuudha. Amma kan laallu kan lammaffaa fi tokkoffaadha jechuudha. Akkasumas sadaffaallee ilaaltaa jechuudha. Kan bilbila kee yeroo namni sarchiisii godhu bakka tam akka jirtu yeroo waa balleessitu bilbila nambarii keetiin akkasumatti gosa bilbila keetiitiin sarchiisii godhanii si baasuu danda'an isa kanaa jechuudha. Emergency location service kajoo kun yoo oonite ati daftee amma irraa ofii godhuu danda'u qabda jechuudha. Inni kun yoo ofii ta'uu baate bilbila kee bakka ati jirtutti sarchii godhanii qabuu danda'an jechuudha. Hojii kee irratti waan ati hojii jirtu kamiyyuu bilbila kee keessa maal akka jiru ni beektaa jechuudha. Akkaawuntiiwwan kee, chaanaala kee akkasumatti waan barbaadde bilbila kee keessa sichitee jiru kamiyyuu beekuu namni ni danda'a. Akkuma asirra gartan kanatti iddoon duraan achi banaa jirte yeroo as deebistu ni cufamte jechuudha. Maal jaa asirratti if the emergency location services to operating unit is near or the region and to call for text emerging number bilbila kee qofaan meeseejiidhaan akkasumas dawwaliidhaan naannoo feete keessa yoo jiraatti si qabuu ni danda'ama jechuudha. Kun argamuu danda'a jechuudha. Bilbila kee kana ati dirqama maal godhuu qabda? Use location emergency service kana ofii gootee akkanatti cufuu danda'u qabda jechuudha. Kana yoo kanatti cuftee abbaan barbaade kun ofii jira jechuudha. Abbaan barbaade bilbila kee your device ni arkatu jechuudha device kee. Kanaaf dirqama bilbila kee keessa seetingii seentee kana cufuu qabda jechuudha. Location jechuun kan gubbaarraa gabbantu kanaa miti jechuudha. Kanaaf location kana sirreessuu dirqama ta'a kana kun ofii ta'uu fan ofii haa ta'u. Kanaaf dirqama kaati sirreessuu qabdu location service dha jechuudha. Location service kayyoo kana bantuu qabda jechuudha. Dirqama namni kamiyyuu kana sirreeffachuu baate bilbila isaa namni bakka barbaade sarchii godhee nambara isaatiin lakkoomsa gosa bilbila isaatiin sarchii godhee bakka inni jirutti qabuu danda'a. Bakka kana jira location kanarra jira
akkasumatti immas waan kana hojjechuu jira waan kana bilbila kana keessaa qabaa jee namni kamiyyuu si beekuu ni danda'a. Akkasumatti namoonni waan siyaasaa fa'aa hojjetan waan adda addaa fa'aa hojjetan waan kana sirreeffachuun dirqama ta'a. Kabajamtoota chaanal keenya hundi keessanuu barnoonni kun yoo isinitti tole laayik godhuudhaan sheer godhuu isin irraanfatinaa isin jenna.